Balesatti si faamsisa yoo dadhabe immoo afootuu si jedhee si geggeessaa jechuudha. Suni waa'ee dhuunfaa keetiitti waan ta'eef mirga guutuu qabda. Kanarraa jira gaafa. Muddamte kaakun waanaa bira ga'u ka'e waan hin beeku. Lakki waa'ee wanna jennaan waan xumuraa jirtu see. Laa ka sadaffaa kana fidadhee kaan mateettu kana danaa taruu edu karra fuulduratti fiddee karra maatillee qaruutti bira waa beektaa bari rakkoodha beektaa. Jechuun dirqama qaama dubbitu beektaa. Haqarraa ka'e warri miidiyaa akkaataan maasoftu kanatti naasa'u. Akkaataan manaaf si walitti haasa'aa jiru kanatti naasa'u. Akka waan ani waaqayyoon ta'e yookaan poolisaan uffursiisee yookaan mallaqa wayii dorgadhee waan nyaachuu dhabdee yookaan mana keessa galtuu dhabdee waan wayii dhabdee ani isirratti muuxii qabataa jiru akkasitti haasa'amaa jira sigalee wanda akka maasoftu sanarraa namni qilxii namni akkana jedhee haasa'ee jiru attuun akkana jettee naasofne bar waan namni dhagaan haasa'aa jira jettee naasofne akka nama siin miidhamtee fakkeessee haasa'aa jirta sigalee ittisee. Sadaffaa kana uummanni sirriitti miidiyaa irratti dhufee haasa'u rakkoon asirraa haasoftuuf maali waan na jette keessaa bari kunuu tokko osoo beekte amma warra malakaa kunuu sirraa fudhe jedhee bar kana sirraa fudhe ana sii deebisaa jedhe kun okkee kuni miira keeti waan ta'eef waan barbaadde juu dandeetta miira kee yoo barbaadde barati reedii ati kaayiroo san keessa jiraachuun natti hin tolle jechuu dandeessa sun mirga keeti miira waan ta'eef. Amma ittu kana hunda abadhee ganaa laali ganaa waan jabaa si gaafachuudha gaafii addaa hin deebistaaf hin deebistoon hin beeku malee hanga ammaa callisee jira eegaa akka namoonni tokkotti na laaltanii ani jechuun silleeffanni kun gaarummaa sii ta'a malee waan si miidha jedhee yaadu waan hin qabneef si gaafadha biran kutuu gaafii kanallee. Sadaffaa irratti wanni miidiyaa kanatti dhufee anatti akka si arrabsuu fi akka agartee waan ka'ee haasa'u si arrabseetu hin beeku bana garaa xiqqoo xiqqootti dabala malee na godhumaa inni beekta hinaafan sun maalinni osoo durbii Oromootuun HRC naaftu babbareenni jirtu akkamitti mucayyoota hinaaffaa kiyya kun mucayyoo isaan hin malle kana dee kana aaree kun sadaffaa bira kooti gaafii keetti koottu waa'ee ummi firaawal hin karaa manaa irraa kafalaa nyaata sii hin dandayaa daa'ima isii akkasii wayita barbaadetti dhaqee irraa fuudhee laalee ofitti deebisaa wanni irraa hedhise maali hidha gaafiin kee. Dubartii takka gaafa fuudhani dubartiin mana baaburaatti akka intalatee natitti mana baaburaa mana qaba waa'ee fuudha keetii irratti amma gaafii dura odoo gaafii na gaafatte hoo wanda uumamerraa komiin osoo hin ta'in komiin bar nama jaalattuun komattaa waan gootu'aan adda addaa hin jettaan san dura waa'ee haqaarraa osoo dubbanne amma wanti miidiyaarra deemamaa rokkomaatti argitu kana akka waan ani umufiraa oliin cabsee akka waan umufiraa oliin ani gargaaruu dhiisee akka waan umufiraa oliin ilmootiyataa namni biraa naa jiraachisaa jiru akka waan isii ta'a namni biraa jiraachisaa jiru akka nama kiraa irraa kafalaa jiru akka nama agartee biyya kanatti yookaan doorsisa wayii qabduu fakkeessanii dubbatan. Isa kanarraa ijoon sila maaliif komii itti deebita namni wal komannaa yoo naa ta'een fudhaa yoo naa taaneen dhiisa waa'ee komiitii miti anamma si komatu hin danda'a gara laafa Dubaay teetti akkana jettee si komadha jiran nadhiin sibiilis minaamin jechuu hin danda'a isaa miti haqa waa'ee haqaa biraa so'aa jira namni baay'ee nama warri miidiyaa koomentii irratti nama arrabsu haqa kanatu galuu fi didi inni kun waan ani dabsisa inni kun waan isii wannoo jettisa argite waa'ee haqaatirraa dubbanne irra dursa dhugaa jiru bar dubbatudha gara laafa waan wayirra dhaabattee gaafa nama tokkorra gaafa dhaabattee dubbattu hayni wayyoo hin jiraanne lafa duwwatti komiidhaaf jettee amata tokko guutuu namni ji'aan torbeen guyyaa 15 darbee hin haasa'u gaafii maa akkana goote isiin akkana jette kan jedhu barbaadaan. Ayyee bar waan itti nagaafattu hunda kalatti maansii deebisaa komii kee dura gaafii deebisi kanaan jette kis wanni gisin gaafatanii fi waan silaa si gaafadhuu fi waan silaa dhiisus si duratti waan fite sababni fakkeenyaaf nama liibiran ture amma illee liibi marran jira moobaayilii birootiin reefuu dhimma kanarratti gaafa ijoolleen isii qarqaaruu deeman qarqaarsi kun bor akkuma ta'e mana komatti kana akkuma mana gaafa namni biroo kana gaafanneef dhugaa kee guutus baasuu baadhu hanga tokko baasee jira fakkeenyaaf waa'ee manatti cuucamuu keessatti waa'ee wadhabbii keessan akkaataati ana michitii hunda osoo hin barbaadu mikiraatu namni keenya kun waan waraaba sii galaase akkanumatti yeroo ati sii duunaa fuudhuu hin jiru bara iccitii wayituu hin jiru ila amma alaala reedi dhagaye haadha mana keetiiti ana caalaati kabajetti qabuu qabda ani immoo kabaja haadha keetii kabaja war ana isin malee war kabaja irraa buusa nammas ila amma kana adda baane malee respect godha odoo respect godhuu ni baadhe
Isi fi ilmu isi tiyalle injiraachisu baran akka nama kamiitu deem kaayiroo gaafadhu warri kaayiroo akkamitti akka jiraataa jiru. Wal dhiifna wal dhiisanii wal quban qaban. Ani garuu akkasii miti. Dhaggeeffatu bareeda. Tammesi yeroo ati una fuudhuu deemtu, okay? Jechesi waa'ee arsoomati wal qabatee waa'ee dhiiroo namni ati wal qabatee siin jettan masatti yoo jedhee xiqqishuu ishii hin bareedullee hin tolullee. Ani ijoolleen achi keessa naa himu. Ommi firaa'oon. Ani waan ati jette kun anaaf waa tokko naa galaa hin jiru. Okay, si galaa hin jiru? Okay, na dhaggeeffatamu. Tokko farratti dubarraaf duuba deebi'ee egaa siin galle hawaasni guutuun haa galuufi. Wanni asitti aaree si arrabseef uummanni sun dhaggeeffatu. Ani adabaan bira guutuu barbaade takka biran kutu amma. Kutin abbo ani akabar ani baru wan maciti jettanii haasoftan kanatu anaafu icitii ta'e maalinni wanti jiru hundi waan ifaadha. Waan ani sii himee rakkoodhaan sitti aaree sirratti duuluuf ati haadha osoo haadha manaa qabdu warri kaayiroo guutuun hin beekaa ka dho'isaadha mucayyoo harargee as dura jaalattee jaalalaa wajji turte mon turre. Deebii barbaada. Ayye haasai. Amma ture hin turre hin haasaya ture hin turre wal jalaa ciibsaa deema. Ciibsi deemi rakkoon qabu. Tokkoffaa mucayyoo isa wajji yeroo jaalala. Mokeetti gara lafo. Okay, siifita rakkoon rakkoon qabu. Haadha mana keetitti dhoysitee akka ilmi dhiiraa galuu hin dandeessa. Garuu immoo osoo niitii halaalaa qabdu irratti galgala ganama isii maraachisuun dogongora guddaa kanaaf sitti aareetti akka jedhe. Okay? Maali ragaan ati qabdu fidansiin ati qabdu kanarratti? Ragaa qabdaa? Warri kaayiroo waan wal jalaa deebisaa deemna mee bara laafu amma laali. Akka hanqina keessan laali hanqina keessumarra laali. Jalqaba irratti asii waa'ee ajandaa kennaa dhiistee tokko gara biraa kutte takka jedhe. Lammaffaa osoma ta'eefuu inni sun maal nama galche. Yoo hin taa'amnellee maal nama galche. Takka jedhi kaa. Amma kanaasaa jirru maaltu uumame? Maaltu ammatti ajandaa godhatanii haasa waa'ee mufiraa'ol maal taate? Reeditu mufiraa'oliin miidhemo. Mufiraa'olitu reedii miidhemo. Maalidhaa ka jedhu malee amma waa'ee maal? Ani dhibba takka jaalachuu danda'a dhiisuu danda'a sun dhimma biraati. Isumaayyuu immoo waan ifidansii takka hin qabne waan ragaa maqaballeessii abbaan barbaade karra deemu. Ani reediin dhalaa takkaami dhalaa kuma takka hojis jiraadhee hin beeka. Sigalee I don't care namarraa sodaan qabu. Dhalaa kuma takka hojji maraatturraa haga tafayyaa qabdutti dhalaan ani hin beekne hin jiru. Sun nama mari'adhee miti. Laayifii kiyya sun nama hin galchu. Nama ni lallatu sigalee. Garuu amma akkana ta'amee tilmaama haasaa harta sigalee. Waa'een nuti jiru waa'ee Ummu Firaa'oon asitti. Na dhaggeeffadha waan mana namaa dhufu. Natti madhuu siin jedhee bar miidhamasi. Kennitee gidduun seenii niitii dhaggeeffadhu xumurii evidensii booda rafis naan jedhe. Ndee? Mana manaa dhufu duubar mana namaa hin fedhu ani. Mukanaatu yoo mana namaa dhufan namaan kennu. Sayyimee waan biraa keessa deemtaa warra ajandaa keenya keessa ajandaa biraatti baatee warra rakkoon keenya. Habiibi namni utubaa boolloo bakka utubaa san lakka'u malee mana ijaaruuf suuraa manaan qotu. Itoophiyaa irraa lakkaa'e rakkoon qabu si eeyyameera lakkaa'e. Kakashiitu dhimma kana gaafa dhageenyuun fakkeenyaaf yeroo sanitti Firaa'oliin ati mataa isii nyaattee wadhabbii guddaa jaarsummaa adda addaa gubbaa qabdanii baay'ee walitti dhaggeeffadhu reedi ilaala kolfaan dubbii dabarsuun. Dhaggeeffata jira obboleessa kiyya haasa'i. Tis okay haadha mana keetiitii ergati jaalatte hin godhin siin jechuu hin dandeenyu waan ati jaalatte inshallah namni si fuuldura dhiirri dhibbi tokko dhibbi sadii haa fuudhu haa gabaanin ergati jaalatte niitii keeti. Ka fuudhe garuu wanti sirratti aara godhadhee asirratti haasa'ee isii kana gargaartus esi as dura akkas goote bira kuttee lammaffaa kan irratti deebistee kaachi xixiqqoolee dhiise evidensii guddarattu nu gaafataa jirta gaaf xiqqishoolee kokkee nu qabda so irratti goote
amman kana hoo haati manaa teetuni fakkeenyaaf gaafa hojii jirtu awwanni na aarsalaalila wanni guddaan yeroo ajandaa ijoollee qottuna kudhee amma na kaase ka ammaati ka kanatti xiyyeeffatte wanni guddaa sitti na kaase ummi firaa'olii wajjin gaaf jiru haala amma fataazanaa godhee tana ittiin sammuu isii miti sammuu nama birootu ittiin maraachisuuf harakaata godhu kana ummi firaa'olii wajjin maa gochuu dide gaafii kiyya tokko jedhe. Keeti kun gaafii keeti ni garuu. Yaa dhuunfaa kiyyee kun. Nice. Gaafii dhuunfaa keetiitu mirga qaba. Miidiyaa gubbaa bahee dubbadhee nama sitti kakaasee ofilee sitti ka'uuf gaafii kiyya tokko jedhe. Akkasi amma karaa asirriirra naa deemaa taa'ee. Lammaffaa. Okay? Lammaffaa. Gaafa umma firaa'olii wajjin jiru suuraa isii kana tokkotti posting goone kana maaliif miidiyaa gubbaratti suuraa akka nuti mataan ittiin aarru akka nuti akka isii tana nama jechuun jaalallee yaani friendii wajjin ture wayii godhee taammaa kana immoo niitii halaalaa wajjin laayifii gaarii dabarsaa ture godhee maaliif ol ka'ee harakaata nurratti godhaa ifa sii galee? Kun gaafii keeti agammatsa. Yaa kanarraa kan ka'e gabbee malee reediin jaartii maa hin jenne. Sadaffaa anam namatti jiraatee akka rabbi sitti himaa gadillee na darbii odoo namatti jiraatee qabee baxaami natti tola miknaatum in gubadhee in luqqa'ee hinaaffallee mataa bira tartee mataan duraan narraa dhume hudduun darbitti akka beeratitti. Sababni kun amma waan gaarii gara laafuu amma olii galle. Wanti walii galche tokko maali? Gaafii dhuunfaa keetiin na gaafata artam. Kuni waa'ee dhuunfaa keetiiti waa'ee ofirra dhaabbatte. Amma yoo dandeessi yoo qabaatte immoo gaafii dhuunfaa kana bira darbitee kana sii deebisa waan ta'eef waa'ee isii irra gara isii irra